Ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota Free Show 24 akkam jirtu nagaa keessanii. Egaan qophii waliin bohaartii kan jedhu waliin bashannanaa waliin wal bohaarsinee walirraa baranna jedhu ergan jalqabee kutaa 8ffaa ga'eera. Kutaa 8ffaa sana keessatti dudduuba deebitanii ilaaluu ni dandeessu. Kutaa 1, kutaa 2, kutaa 3, kutaa 4 jedhee hamma kutaa 8 deemera. Kutaa 9ffaa immoo har'a nama isin jaallattan akkasumas nama isin kabajan ofiifillee naman jaalladhuuf naman kabaju nama guddaa jaala guddaa jechuudha. Wantoota adda addaa kanan irraa hubadhe irraa baradhe nama tokko isinii qabadhee dhiyaare. Namni sunis eenyuun yoo jettan osoo nama sanatti isin dabarsiniin dura namoonni chaanaalii kanaaf haaraya taatan chaanaala kana subscribe gochuun namoonni immoo duraan jirtan like gootanii viidiyoo kana hamma dhumaa daawwachuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Namni sun eenyuun yoo naan jettan gaazexeessaa keenya beekamaa jechuudha. Akkasumas immoo abbaa kaayyoo multimeediyaa jechuudha. Jaal Raajii Guddataa jechuudha. Jaal Raajii Guddataa jechuudha. Waraana ture akkasumas immoo gaazexeessaa akkasumas immoo waa hundaan jechuudha hawaasa kana tajaajilaa jira ture ammas tajaajilaa jira jechuudha. Har'a nama sana bakka kanatti qabadhee dhiyaadheera. Bakka sanatti akka inni qabadhee dhiyaadhe nama kanaaf gaafii akkuma isiniif ergaa keessaan isinii ergaa ture. Gaafii keessaan ergee fi inni immoo gaafii sana bifa viidiyootiin tolchee bareechee jechuudha. Akkasumas immoo seenaa babbareedaa achirratti kaasee haasa'ee jechuudha. Bifa viidiyootiin tolchee naa ergeera. Ani immoo viidiyoo sana ilaalaa jechuudha. Isinii wajjin maal akka deebisee hundumti keenya wajjin ilaalaa. Jaal Raajii Guddataan gara kanatti affeera. Gaari egaa Free Show 24 guyyaa haaraa kana sabni maalee hawaasummaa irratti gaaffii gabaabduu taasisuuf carraa naa kennu iddoo galatoomi. Egaa miidiyaaleen xixiqqaa humna nama tokkootiin jalqabaman akkasii kun guddachuu qabu jedheessu waan abdii horadheef yeroon qaburra baay'ee koo uummataadha. Waan baay'ee na fakkaa qaba. Isa kanatti asitti argamee hirmaachuu kootiif waan carraa naa kenniteef guddoo galatoomi jedha. Raajiin eenyu kan jedhu fi seenaa guddaa dheeraan qabu. Raajiin Oromiyaa lixaa maatii harka qalleeyyii ta'an irraa akka dhalatee abbaan kiyya barsiisaadha. Oromiyaa lixaatti dhaladhee guddadhee jireenya baadiyyaa fi magaalaa jennee waamna magaalaalee xixiqqaa wal keessa nama dabarsee fi wantoota lamaan itti boonu qabu keessaa tokko mucaa baadiyyaa ta'uu kootii fi ilma maatii hiyyeessaa irraa dhalachuu kootii wantoonni lamaan baay'ee itti boonu. Naaf Raajiin baadiyyaa keessatti biyyoota kee loon tiksee nama guddatee achi boodas immoo jireenya magaalaas immoo dhandhamee akka ijoolleen magaalaatti jiraattus kan argee biyyaas ba'ee baqattummaa keessa kan ture hojii mootummaa keessas aangoo gaarii irraa jireenya amma tokko wayyaas kan argee dhabees immoo baqataa ta'ee rakkoo baay'ee keessa gidirfatee fi qabsoo sabaattis dabalamee amma dandeettii humna kootii nama gumaachaa tureef itti jiru. Waan hanga nama akeekkadheerraa maquu yookiin immoo ejjennoon qaburraa haalonni hammaatoo ta'an nama maqsine nama ifattee ejjennoo isaa ibsatuu fi nama mufannaa yookiin waan biraatti amanu osoo hin taane nama yaadaan yaada mormuu ifatti rakkoolee jirus hiikuuf nama carraaqu jedheen of ilaala. Mudannoo baay'ee qabaachuu nan danda'a. Mudannoo baay'ee irra darbes immoo mudaa baay'ees qabaachuu nan danda'a ta'a garuu gabaabumatti ilma Oromoo tokko bu'ii bayii hedduu keessa ba'ee bu'ii bayiin keessa ba'ee tarii namoonni saba himaalaa hawaasummaa irratti kan akka namummaatti na beekan wanta yeroo hundumaa kolfuuf gammachuma qofaa miti bu'ii bayiin keessa ba'ee kitaaba ta'uu danda'a jedheen yaada. Waanan keessa ba'ee fi akkatti jiramu kunilleetu namni irraa hubate dhaloonni waa irraa hubata jedhes numa yaada. Kana fakkaata gaa walumaa galatti har'a immoo asin jira. Gaari dhimmaati humna waraanaa cimaan tokkootu waraanatti keessa jirtu marsee immoo iccitii waraanaa sun harka kee jiratee maal goota ka jedhuufi
inni kun akka nama muuxannoo waraanaa irraa barattu inni tokkottis abdii kan yookiin immoo dhimmoota waraanaa hedduu namni irraa hubachuu danda'u kitaabota wantoota garaagaraa dubbisu tokkotti wantan irraa hubadhu kun ifa natti fakkaata. Oromoon aadaatti guddate qaba. Aadaatti guddate keessa wanti icciitii dhoksuu diinaaf dabarsanii kennuu dhabuu ka jedhu kun jireenya iddilee guyya guyyaan Oromoon duraan dabarsaa ture duuba deemnee ilaaluun gaariidha. Abbaan koo maanguddoodha nama baay'ee araarsu. Haati manaaf abbaa manaa yoo wal lolan dhimma isaan irratti wal lolanii si wajjin du'aa yaa mucaa kiyya namatti dabarsanii ni maninaan jedhu. Isa akkasii keessatti guddadheetanii waan odeessi namaa kennamu sanamaaf malu ka jedhu sanarraa aadaa sanatti kiyyoo sana keessatti waan guddadheef icciitiin waraanaa guddaa yoo na bira jiraatee humnitti waraanni marfamee jiru kun icciitii kana dabarsanii diinaaf kennisiisuu haalli itti danda'u yoo jiraate waa sadii filadha. Tokko odeeffannicha mancaasuu bifa ittiin diinni argachuu hin dandeenye jechuudha. Inni kun yoo barreeffama dhatee waraqaa adda addaa nyaachuu yookiin akka bifamuu hin dandeenye faana balleessuu ka jedhu. Inni gara biraa immoo odeeffannoo kana hambisuudhaaf aarsaan kaffalamee kan odeeffannoon kun hafu yoo ta'e aarsaa kaffalamu sana konfront gochuu jechuudha. Isa kana keessatti egaa aarsaa kaffalamu kana konfront gochuun jechuun yoo lola sana mo'achuu dandeessa ta'ee lubbuu kaffaltee baasuu dandeessa ta'e isa filachuun. Inni sadaffaan istooruu yookiin immoo dhoksuudhaan odeessisuun booda namoota biraan ga'uu danda'a kan ta'u yoo ta'e kana ilaaluudha. Murtoon inni dhumaa garuu qabiyyeen odeessichaa manca'uus istooramuus aarsaan kaffalamees darbuu hin danda'u yoo ta'e kan si wajjin wal hidhatu fa'aa yoo ta'e odeessati baattu sun odeeffannoo baatamu yoo ta'e barreeffama yookiin sagalee waan garaagaraa yoo ta'e mancaasuu dandeessa istooruu dandeessa. Anumatu odeeffannoo sana baata yoo ta'e innaan diinni miidhaan irraan ga'e yookiin diina harkatti kufee yoo odeeffannoon sun irraa ba'ee gaagama dhiyeessa ta'e lubbuu kiyya wareegee gaagaamni sun akka hafu yookiin akka hanqatu taasisa jedheen yaada. Inni kun egaa ta'u mala hedduu qaba waan ta'eef odeeffannoon harka koo jiru sun hagam fira gaaga'aa hagam diinaaf fayyada tarsiimoo moo tooftaa moo maal miidhaa. Yoo tooftaaleedha yoo ta'e tarsiimoo guddicha hanqisuu hin danda'u yoo ta'e guddoo madaalama jechuudha. Ta'u mala isaa cause and effect isaa ilaalanii murtii fudhatamudha jechuudha. Gabaabumatti garuu murtiilee kana keessaa haalawwan ilaaleetan kana fudhata jedhee yaada. Egaa hojiin gaazexeessummaa hojiilee gara biraarraa maaltu adda isa godhaa ka jedhu akka nama hojii gaazexeessummaa kana muuxannoodhaan jalqabee hojii xixiqqaa mootummaa keessa gaafa turreetti hojii hojjetamaa ture keessatti public relation yookiin hizbi ግንኙነት ka jedhan kan muuxannoo xiqqoo qaba. Uumamumaan baruulee garaagaraa irratti ni barreessan ture. Isa kanarraa ka'ee muuxannootiin gara gaazexeessummaa kanatti dhufee hojiin idilee kan biraarraa gaazexeessummaan garaagara maal godhaa ka jedhu bal'aadha. Garuu gabaabumatti hojiin gaazexeessummaa hojiilee kan biraarraa guddoo wantoota of eeggannoo barbaadanidha. Maalinnaan gaazexeessaan odeessaa fi dhiyoodha. Odeeffannoo dhiyoodha. Gaazexeessaan wantoota wal falman lamaan ni fi giddu galeessa yookiin niwutiraaliidha. Iddoo lamaan irraa iyyuu oduu argata waan ta'eef fakkeenyaaf gaazexeessaan biyya Ameerikaa tokko Osama bin Laadeniinis dubbisuu ni danda'a. Aangawaan Ameerikaas dubbisuu danda'a jechuudha. Inni kun dantaa biyyoota lamaanii gidduu ka jiru odeeffannoo baata waan ta'eef odeeffannoon ba'u kun namas wal dhabsiisuu biyyas wal dhabsiisuu danda'a waan ta'eef hojiin gaazexeessaa baay'ee kan murtii madaalawaa kennisiisuu danda'udha wantoota kan biraarra. Gama biraatiin immoo hiiqinaaf odeeffannoof qabaachuu irra darbee aarsaas nama kaffalsiisa.
aarsaas nama kaffalsiisa kanan jedhu xiyyeeffannaa guddaan itti kennamuu danda'a gaazexeessaa taatee nama hundumaa gammachiisuu hin dandeessu. Dhugaa barbaadda waan ta'eef dhugaan iddoo lama hin jiru iddoo dhugaan idduma tokko jiru dubbatta. Namni dhugaa sana immoo hin dhugeeffannee hama yookiin dubbii haqaaqaa yookiin si mormaa ta'a jechuudha. Kanaaf gaazexeessaan amalli hojii gaazexeessummaa yoo mana nyaataa tokko dhaqxa yoo ta'e yoo sirnaas keessummeessanii guddoo irraa rakkoo hin qabaattu keessummoofti sisteema baata. Gaazexeessaan garuu hojii ati hojjettu sun gama garaagaraa wal keessa qaba waan ta'eef madaaluu qabda. Odeeffannoo ofiis immoo hiiqina waan qabduuf gudunfachuu qabda jechuudha. Sabbata odeeffannoo. Gama biraatiin aarsaa kan hin jedhee waan gam tokko iddoo dhugaan jiru dubbachuuf waan ta'eef inni dhugaan qabne sun sitti quuramuu hin hafu. Gama biraatiin immoo uummata hedduu duratti beekamta waan ta'eef jireenya hawaasummaa keessattis miidhaa qaba. Keessumaa iddoo sabaa himaaleen hawaasummaa kun dhufee namni akkasumatti si ilaalee qabiyyee oduu ati dhiyeessitu yookiin qophii ati qopheessitu sana gaaffii ati gaafattu sana yaada uummataadhaa maaltu barbaachisa yeroo jedhu ammaaf gaaffii tokko qopheessitee waan namni irraa barachuu qabu yookiin objektiiv yookiin ka'umsa tokko qaba. Warri qolli isaatti mul'anneef sorgoof sorkoosaa addaan hin baasne akkasumatti duula namatti duulamu jira, arrabsamuutu jira, jajamuutu jira, afaanuma jajamteenis arrabsamuutu jira. Kanaaf ogummaa warra kaanirra xiqqoo waan wal xaxaa ta'e qaba. Amala akka professional journalism warra qabanii fi akka nun immoo namoota muuxannootiin hojii kana hojjetanitti ilaalluuf hubannoo hawaasni audiensiin kee leveliin hawaasni ati tajaajiltu sanaas murteessaadha. Kanaaf dhimmoota kana wal bira qabnee yoo ilaalle hojiin gaazexeessummaa hojiilee garbaraa keessaatii addadhan jedhaa mudannoof muuxannoo kan jedhu dheeraadha waan ta'eef isa kana utuman bira darbe wanta nu mudatan maaltu akka dhalatee fi maal keessaa argee ka jedhu wantoota hedduu yeroo baay'ee waan ta'aniif yeroo biraatti toora darbee tola. Gama biraan immoo ati waraana turtee gaazexeessaadha amma dabalataan immoo hojii kan biraa gahee qabdu maanni kanaan dura waan gootee ka jettuu fi ani loltuun ture poolisiin ture. Egaa seenaa dheeraa qaba gabaabumatti dhimma siyaasaa wal qabatu miti kan garasitti deeme kubbaan taphadha ture. Yeroon kubbaa taphadhu ijoollummaa kiyyarraa kaasee mun elementary taphadhurraa kaasee zoonii ka jedhamu isaan maduu otuu baaf lixa wallaggaa jedhame akka godinaatti jiru baha wallaggaaf taphachaa ture. Achii Oromiyaadhaaf kubbaa taphachaa ture. Gara kilabiitti yommuun dhufu kilaboota xixiqqaa ta'an tokko kanneen akka Wanjii, Omeelaa jedhaman kana mugar xiqqaa ka jedhamu kana taphadheera. Dhumarratti poolisii Oromiyaatti qacarame jechuudha kubbaatiin. Poolisiin Oromiyaa kilabii ispoortii dhaabbatee jiru itti fufsiisuu waan hin dandeenyeef yeroo sanatti humna poolisiitti makamne jechuudha. Humna poolisiitti makamuun immoo kilabii poolisii keessa ta'ee barnoota barachaan ture waan ta'eef barnoota koo erga xumuree achuma keessatti ogummaa kiyyaan barnoota kiyyaan guddachuu dandeessa jedhanii wanta hooggantoonni gara poolisii Oromiyaatti makame waan jedhaniif poolisii Oromiyaatti makame. Egaa hojiilee gurguddoo achi keessatti hojjetaa turre. Kanaaf dhufaatiin kiyya namoonni baay'een kaasu namni ka poolisii ta'uu namni ka qondaala poolisii ta'uu yoo waa godheedha mootummaaf ka jedhu kaasu garuu namooti gurguddoo kanneen akka Chikaayyoo Dibaabaa fa'aa Maarqos Gannatii fa'aa warra Olompikii leenjisan kanneen akka Toleeraa Dinqaa fa'aa warri kun baachii kodha. Namoonni baay'ee jechuudha hojiin kilabii sana keessa ture. Isaan ogummaa isaaniin itti fufanii ani immoo gara kubbaatiin baay'ee guddatanii deemuu hin danda'u waan ta'eef isaaniin fiigu waan ta'eef gara kanatti dhufee akkasiin ture jechuu barbaadetan kan loltu waraana jettu sun akkanaaf sirrooftu.
Gaazexeessummaattis akeekaa fi qabsoo adeemsa qabsoo'an itti amanu sagaleen baay'een dubbatamu waan ta'eef qabsoo bilisummaa Oromoo keessumaa walabummaa Oromiyaatti Oromiyaan boortaan cabbe boortaan deebi'uu qabdi jedhee qabsoo hidhannootti kan amanu baay'een waan hin jirreef sagaleen kun dubbatamuu qaba yaadni kun yaada uummataati jedhu dura isaan dhufe. Kanaan alatti ogummaa maalii qabdaa ka jedhu ani diploomaa kolleejjii barsiisummaan qo'adhee osoon baqataa ta'ee yookiin immoo humna nageenyaan taane ta'eeti waanan ta'uu jaalladhu barsiisaadha ture. Maaliif abbaan koo barsiisaadha. Ogummaan barsiisummaa biyya keenyatti baay'ee jibbama garuu barsiisaa jechuun anaaf nama qaru sammuu namaa jijjiiruu fi wantoota biraa qalaquun garaagaraa nama waaqayyo uume kana sammuu oomishuun dhaloota barnootaan haaraa ta'e uumuu irratti ambition yookiin fedhiin keessa koo ture isa waan tureef barsiisummaadha kanan baradhee yeroo gabaabduudhaafis immoo naannoo Adaamaatti hojii mootummaa irra qaama nageenyaa turetti mana barumsaa paartaayimii galgala yeroo muraasaaf barsiiseera. Kanaaf barsiisummaas baradheera jechuu barbaadeetanii tarii digriin koo business administrationidha ittiin hojjenne yoo ta'eyyuu. Ergan gara kanatti dhufe immoo utuun abbaa seeraa ta'e nan jaalladha waan tureefi isa maddiitti barnoota fagootiin seera barachaa ture xumuriin dhiisee dhufe. Kanaaf ogummaa kanaan alatti kan kubbaa sii kaaseera kan loltummaa gaazexeessummaa sii kaasee kan barsiisummaa kaaseera. Kan kanaan alaa immoo amma biyya alaan jiraadhaa baqattummaatiin bakka hin jirutti dhaabbatoo keessaa. Fiber technician ta'ee sana hojjedha. Ujummoo teknoolojii internetaa keessa jechuudha. Kanaaf innis ogummaadha jedheetuma yaadaa. Kanuma jechuurraa danda'a. Akka fedhii kiyyaatti nama baratuuf barnoota guddoon jaalladha. Yeroon biyya ture keessatti namni poolisii ta'ee barachuun ulfaataadha. Mudannoo ani qabu guyyaa gaaf tokko yuunivarsiitii Jimmaa keessa halkan baradha ture. Digrii piroogiraamii maanaajimentii waggaa sadaffaa soon barachuun dhiisee dhufe nan baradha gaaf tokko qormaata faayinaalii qabna ture. 60 keessaadhaan immoo fiildii aggaaroo deemeetan sa'aan natti ga'e mana seenee wayaa koo jijjiirrachuu hin danda'u. So qormaata sana yoo dhabuu korra immoo koorsii sana iddoo biraatti deebi'ee fudhachuu waan hin dandeenyeef uffata poolisii uffadheetan mana barumsaa deemee qormaataa fi seenuu fedhee barsiisaan koo kan na barsiisu ture gaafa sana qormaata qoruu barbaadu namuma dipaartimentii sanaa si qora waan ture. Maaliif dhuftee naan jedhamaa siin baradha ID kolaalee natti kolfeetu warri wajjin barannu baay'een isaaniis akkami poolisii ta'e hin beeku ture. Qormaata irra taa'ee qorameetan namni abbaan dipaartimentii sanaa qormaatanii qoramee kan namaarraa kabraa bukkee kaa'eetu addatti jechuudha. Yeroon namni hundumtuu yoo ba'e malee hin baatu qormaata kee fixeesitti kennee tan taa'an ture fixee akka carraa ta'ee namoota muraasa qofatu dura fixe ture. Ilaaleetu deebisee baay'ee mataa raasa ture jechuudha. Nama akkasii ture egaa itti milkaa'inii nafi akkan jaalalaa barnootaa qabu carraa barnootaa argachuu hin dandeenye. Kanan jechuu danda'a kanarrattis. Raajiin eessa jiraataa ka jettuu fi biyya cabbii kaaba addunyaa mararra kan jirtu biyya Kaanadaa jiraadha. Maatii qabaa. Maatii koo wajjin jiraadha. Ijoollee qabaa. Edmonton. Kanuma hin jedha. Gaaf tokko isaan Oromiyaa dhaqanii Oromiyaa arguudhee yaada. Meeqa? Ijoolleen koo yoo guddatan maal akka ta'an hawwitaaf ka jedhu ijoolleen koo akka hawwii kootii utuu yeroo guddatanii osoo abbaa seeraa naa ta'anii jaalladha. Yookiin barsiisaa naa ta'anii jaalladha. Abbaa seeraa kanan jaalladhuu fi namnis biyyi koos sabni koos dhugaa dhabe waan ta'eef nama dhugaa murteessu. Jireenya amma jiru keessatti namni dhugaa dubbatu dhugaa murteessu jiru waan ta'eef warra dhugaa barbaadutu ta'anii tola.
yommuu humna isaa sanatti dhaban ka dhugaa barbaadan warra oomishan barsiisota ta'anii lubbuu nagaa qabu. Kan kalaqan otuu ta'aniitiin yaada. Isa kanarratti biyya alaa kanatti fedhiin ijoolleedha. Akka fedhii isaaniiti waan ta'eef hawwii kodha kun malee hawwii isaanii miti yookiin haallis isaaniif kennachuu dhiisuu mala. Yoomraa sababa maalii hawaasummaa irratti kan jedhu sababa maaliin hawaasummaa maaltu barreessee jaallatta ka jedhu tu dubbattees jaallattatu jedhu an sababa maalii hawaasummaa irratti kan hin baay'ee aktiivili itti hirmaachuutti yeroo dheeraadha garuu yeroo dheeraa dura sababa maalii hawaasummaa irratti akka barbaanne dubbannaa suuraa barbaanne maxxansina ture garuu waggoota 3 arfan darbanii mirgi koo sarbamee waan siyaasaa qofaa maxxansaa oolaa yoo namni akka dhuunfaatti na tuqillee ofirraa diffanni godhuu hin danda'u. Sababa maaliin hawaasummaa naa fi mana hidhaa taate jechuudha. Maal jennaan feesbuukii biraan qabu tokkuman qabaa. Innis maqaa makoon beekama. Ejjennoo siyaasaa ani qabuu fi dhaaba ani keessa miseensa ta'ee deemu wanta barreessu hundumtuu akka dhaabni dubbate itti fudhatama waan ta'eef akka garaa kootii waan barbaade barreessuu hin danda'u. Anaaf mana hidhaadha waan ta'eef waan baay'ee maal barreessatu jedhaniiti yeroo baay'eetu waa'ee waraana bilisummaa Oromoo dubbataa oolee natti tola. Maaliif jennaan rakkoo isaan dabarsaa jiraniif kan isaan itti jiran kanaaf waadaan seenee waan hin qabuuf haga dhumaatti akka saba kanaa naaf ta'a. Garuu waan dhuunfaa kootti dhufu waggoota 4-5 durallee numan danda'an ture. Suuraas namni akka koo maxxansu hin jiru, qoosaas namni akka koo qoosu hin jiru ture. Amma garuu sadarkaatti madaalamu wayiitu waan jiruuf miidhaan irra ga'ullee dubbatachuuf waan biraatti qabama waan ta'eef yoo nani dubbadhe waan akka baa'uun dubbateetti fudhatu waan ta'eef nuuf qusataarraa hirmaadha sababa maalii hawaasummaa. Garuu warra duuchaan deeggaranii warra duuchaan morman miti warra sababaan deeggaranii sababaan morman dheedheeyyaa. Addunyaa kanarra namatti baay'ee dinqisiifattu kenna jettee fi nama baay'ee dinqisiifatu addunyaa kanarra Neelsan Maandeellaadha. Ittaanee Baraak Obaamaa. Kanan Neelsan Maandeellaa dinqisiifadhuufi qabsoo hadhoottuu saboonni gurraachaa godhaa turan keessatti aarsaa kaffalamuu qabu kaffaleetu nama gadoo ta'uu dhiisee nama laphee dhiifamaa qabaatu godhateetu biyya ijaarraa saba ijaarraa sabni nu miidhee fi miinu jedhee aangoo fi sotuun bololayin waggaa 4 qofa tarmii tokko qofaa bulchee biyyattii aangoo gadhiisee kanaaf gadadoo qabsoo bilisummaa saba sanaa keessatti utuu abdiin kutatii waggaa 27 hidhamee qabsoo sana geggeessee achi bahee immoo laphee dhiifamaa godhatee warra isa miidhe miidhuu dhiisee saba dantaa saba dursee nama dhiifamaa ta'ee erga miidhaan irra ga'e nama dhiifamaa godhee booddee aangoof bololi'uu dhiisee jireenya mi'ooftu kana dhiiseetu kabajaadhaan aga gaafa boqotuutti namoonni baay'ee aangoorraallee bu'anii waa meeqa jedhu afaan isaatu mucucaatiin laphee dhiifamaatiin nama lubbuun isaa darbiteedha waan ta'eef baay'een galateeffadha. Nan dinqisiifadhas. Namni gara Baraak Obaamaadha. Tarii gurraacha ta'e Ameerikaa busheef otoo hin taane Baraak Obaamaan gurraachi kan inni aangoo argachuu dadhabeef Ameerikaa keessatti siyaasaa isaa gurraachuma wajjin haasa'ayyuuti. Kanaaf Baraak Obaamaan gurraacha keessa darbee adii amansiiseetu erga adiin isa deeggaruu jalqabanii booddee warri gurraachaa namichi kunoo gurraachadha kan keenya hin deeggaran. Waan Oromoon keessa jiru wajjin wal fakkaataafidha. Nuni abashoonni nu jibbuu sabni biraa nu jibba jenna malee siyaasaa keenya kana Oromoo keessaa baanee saba biraa ijaarree siyaasaa keenyatti fudhachiisu hin goonu jechuudha. Konfiidensiis hin qabnu maaliif amma dabballee warreen sirna Itoophiyaa ijaaruu barbaadan tokko yookiin immoo kan saba Tigraay ta'e tokko wajjin rogeessi Oromoo tokko taa'ee konfrontol godhee qabsoo Oromoo fudhachiisuu hin barbaadu. Kanaaf Obaamaan garuu maal godhee warra kana qabsoo Oromoo danqaa qabaa danqaas itti huumu garuu nu deeggaruullee dadhaban nu dura dhaabbachuu dhiisuu malu waan ta'eef warri kun lamaan tarsiimoo siyaasaa sabni tokko ittiin goonfachuu danda'u jedhee akka kootti akka raajiitti yaadu
waan hordofanii fi warra kana lamaan namootan baay'ee dinqisiifadhu. Mootummaan biyya amma nu bulchaa jiru bulchuu filattamoo mootummaa TPLF duraanii filatta ka jettee fi sababaa waliin tariiti dubbiin tokko taateef baatee qaba. Lamaanuu yaraadha, baay'ee yaraa filatu jedhani. Mootummaan TPLF akka Oromootti kan inni ittiin araaramneef kan hin dhiifaman gooneef gochaa saba Oromoorra qabsoo Oromoorra geessan qabu. Mootummaan Koloneel Abiyyis amma biyyattii bulchaa jiru keessatti rakkoo Oromoorraan ga'aa jiruuf geessisuuf immoo karaa saaqaa jirus bal'aa. Wal bira qabee yoon ilaale filadhuun dirqiidha yoo ta'e TPLF irra filadhaa jechuudha. Mootummaan TPLF dhaabbata TPLF otoo hin taane sirna TPLF geggeessaa ture akka adda wayiitti waggaa 27 sana turre wayya. Maaliif yoo jette immoo waggaa 27 keessatti namoonni Oromoodhaan namoonni TPLFin kolaafaman namoonni TPLFin ajjeefamanii baay'ina isaanii yoo daataa naa keessee fi Koloneel Abiyyi iddoo aangootti dhufe namoota du'anii fi daba siyaasaa Oromoo irratti hojjetame keessumaa eenyummaa Oromoo irratti ni du'eera. Lolli diinati loltu rasaasan baay'ee salphaadha. Si ajjeesaa yookiin hin ajjeessaa, hin boojitaa yookiin hin booji'amu. Lola sammuu xiinsammuu Oromoon Oromummaa isaa akka inni dagatu, lammaffaa akka inni garruu qabu lolli Koloneel Abiyyi godhe, sirni bulchiinsa Koloneel Abiyyi godhe waan ammatti mul'anne akka bara Minilik garuu Minilik akkas godhee Oromoo cabse jennee seenaatti dubbachuu dandeenya waan godheef sirnicha sasanan isa kana filadha yoo filadhu naan jette garuu jaldeessa keessaa bareedduun filatanidha wantichi. Maaliif jennaan tokkumadha. Oromoodhaaf bu'aa qabaatanii jechuudha. Inni kun immoo nama qalbiin ilaaluudha. Riiziniitiin jechuudha wal bira qabne yoo ilaalu jechuudha. Osoo ati otoo mana jirtu namni waggaa 10 qabattee dhuftee warri tokko mucaan kun kan keetu jettee yoo ka jettu irratti gaaffii kanatu hin deebisne illee nan jaalladha garuu akka Oromootti kan ati irraa hin beennedha mucaa kee miti yoo ta'e iyyuu Oromoon ni guddifata. Maaliif akkamiin maal barbaaddeetu ka jedhuma ilaalee yoo gattee sokkite kanatti jettee kaastee fi ilma Oromoodha taanaan Oromoodha. Maatii kee wajjin guddifatte Oromoon saba biraa hammataa kan jedhamu dhufee Oromiyaa keessa saba qubate jiraachisuu isaatiin miti. Garuu immoo gaa'ela yookiin jireenya kee keessatti rakkoo kan fiduu danda'udha yoo ta'e immoo wal hubannootiin maatii hubachiisuu danda'u. Yommuu kan kedhatee jireenya ati qabduun dura kan raawwatedha yoo ta'e wanti qaanoftuun qabdu fudhattee guddifatta. Garuu immoo jireenyuma sana keessatti galiinii waan akkasii qabdaaf waan shakkitu yoo qabaatte nama wajjin jiraattu maatii keetti dursa himuu qabda jechuudha. Kanaaf inni kun akkas kana maraa waan guddaa waan irraa dubbannu natti fakkaata. Biyyatti jiraachuu hawwitu takkaa jiraattee ni beektaa ka jedhu biyyan jiraachuu hawwu Ameerikaadha ture. Biyya Ameerikaas immoo dhaquuf carraa argadheetii dura gara Kaanaadaa kana dhufee sumatti hafee. Kanaaf biyyan jiraachuu barbaadu Ameerikaadha. Wanta barbaaduufis immoo American the land of opportunity akkuma jedhamtu biyya state 53 keessaati waan raajiif gitu. Maaliif waan naaf gitu tokko dhabuufidha. Biyyoota garaagaraa keessatti filannootti qabdu muraasadha waan ta'eef otuun achi jiraadheen jaalladhaa biyya alaa jechuudha. Hunda dura immoo Oromiyaa keessa baadiyyaa keessattuu jiraadheeti baay'ee hawwa. Hojii mootummaa yookiin wanta garaagaraatu hin taane qonnaa irratti hundaa'ee baadiyyaa keessa buna kana dhaabee oomisha ammayyaa gargaaramee boca simbirroo Oromiyaa kiilolee sana barii dhaggeeffataa. Sun Oromiyaa keessa jiraadhee nan jaalladha garuu garbummaa fa'aa jedhanidha.
sunis carraan taane. Yoo biyya alaa immoo kuma sila siin jedhedha kanan kaasu. Warroota miidiyaan Oromoo hin jiru, miidiyaa Habashaatu nu bohaarsaa jedhaniif maal jetta ka jetteefi hawwii fi dhugaan lafa jiru garaagara. Wiilii nu qabnuu fi akchuwaalii waan nu qabnu jechuu barbaade. Kan ofii caalaa kan namatti mi'aawu hin jiru. Warra akkas jedhan kanaani akka lamattidha. Qeeqas dhukkuba isaanis waan an fiil godhutu jira. Miidiyaan Oromoo dhugaadha. Nama hin bohaarsu. Aadaa keenya, duudhaa keenya, qooqa keenya, afoola keenya guddisuu irratti wanti baay'ee hojjetamu hin jiru. Jireenya keenyatu siyaasaa ta'etu miidiyaan keenyas dabballee mataan. Miidiyaan keenyas dabballeedha, namni keenyas dabballeedha. Maaliif rakkoo siyaasaa keenyatu hundumaa fura waan ta'eef rakkoo siyaasaa irratti qeenxee qabanneetu eegee qabannee fiigna jechuudha. Warri Habashaa garuu siyaasaa ishees hojjetaa, aadaaf seenaa ishees kan namaa keessa diraamaa keessa godhanii diraamaa qaanaa fidanii haadha manaaf abbaa manaa ijoollee hidhanii manatti bulchu. ABS irratti YouTube waan biraa irratti waan meeqaa tapha garaagaraa fidanii beetoochi maal jedhanii fidaniitu nama kana achi fudhachiisaniitu affoola isaanii keessa siyaasaa isaanii aadaa isaanii keessa tiyaatirii viidiyoo muuziqaa isaanii keessa tokkummaa biyya isaanii lallabatu, olaantummaa saba Habashaa lallabatu, olaantummaa qooqa Amaaraa lallabatu kana hundumaa godhatu jechuudha. Nuni isa kanatti hin jirru. Kanaaf nama bohaarsan kan jedhu namni keenya dheedhiima goggogaa siyaasaa baannee adeemna malee aadaa keenya dhaloota hubachiisuu irratti, nama bohaarsaa siyaasaa barsiisuu irratti, nama gammachiisaa affoola keenya guddisaa deemuu irratti, ogbaruu keenya barreeffama fakkeenyaaf ogbaruu jireenyuma nuni baadiyyaatti guddanne namni lalmayyeessaaf ilma baadiyyaa tokkotti gammadasin jedhe warri magaalaatti dhalatee guddate kan nu baadiyyaatti qabnu sana kan hin qabne baay'eetu jira jechuudha. Isa kana jireenya baadiyyaa haala maalii qooqa guddina afaan beekuu qofti saba sana sin taasisu. Aadaa saba sanaa keessatti guddachuu qabda jechuudha. Isa kana gochuu irratti miidiyaaleen keenya warri muraasni tattaafatan sirraa kaasee namoonni garaagaraa YouTube xixiqqaa irratti sosocho'an jiru. Amma dhiyeenya kana kabbittoo jedhee namni gurbaan qoosaa haasa'u sun barnoota baay'ee dabarsa haasaa keessatti. Akkuma kana namoonni baay'ee guddachuu qabu. OBS'tu xiqqoo waan aadaa irratti waan seenaa irratti waan tokko hojjeta. Qeema keessa kan nu seenaaf kennu waan meeqa kan dubbatamu jechuudha miidiyaalee irratti. Kanaaf yoo expectationii qaban irraa waan irraa eegan irraa ka'aniitu jedhu warri jedhanii. Garuu immoo rakkoo kan hundumaa kan furu rakkoo siyaasaa keenyadha. Haalli siyaasaa biyyattii afaan aadaa guddisuu keenya keessatti tarsiimuu mootummaan kaa'u waan ta'eef isa kana hanqisuu irratti dabballee ta'uun miidiyaalee Oromoo kana dhaleesseera jedhee yaada. Garuu hin jige malee hin dhangalaane irraa aanna. Kanaaf inni kun immoo dhaloonni kun immoo irra fooyya'ee aadaa isaa ogbaruu isaa guddisuu irratti tattaafachuu jira. Finfinnee deemee tan waggaa 2-3 dura gaafa bilisummaa Oromoo biyyatti deebi'ee hooggannisaa. FM magaalaa Finfinnee keessaan reediyoodhaa dhaggeeffachuu yaala afaan Oromoo hin jiru. Baay'een gadde dhibbaaf waa'ee FM jiru keessa. Inni kun qabeenya dhabnee miti. Artiist Haacaaluu Hundeessaa gaaf tokko gaafaaf gaaffii godhuun kan muuziqaa dhaggeeffatu qotee bulaa keenyadha jedhee baadiyyaatti jedhu. Garuu kan ispoonsar argatu warreen Amaaraa magaalaa keessa jiranidha. Dhugaa isaati. Dhugaatii ispoortii kilabiin Oromiyaa keessaa tokko ispoonsara hin qaban. Garuu immoo kan oomisha sana bitu nudha Oromoodha jechuudha. Isa kanarratti abbaan qabeenyaa Oromoolee ilaaluu danda'u qaba. Oromoonis gattaa'ee ilaaluu qaba. Waan isa fayyadu qofaa godhuu danda'u qaba. Baay'ina qabna waan ta'eef industirii muuziqaa, industirii ogbaruu kana warra qabee jiru kan isaanii lagannee kan keenyatti akka isaan dhufan taasisuu danda'u qabna jechuudha. Yoo kana goone irraa aanna jedhee yaada. Walumaa galatti egaa turtii guyyaa irraa qabaanneef guddoo galatoomii siin jedha. Ofitti madaqsuu qaba. Yaadichi kanuma kootii akka naaf galeef akka nu badhettiin jedhee akka namaaf galetti namni nama madaala waan ta'eef warreen dhaggeeffatanii yaada kan isaanii naaduraa isaanii ilaalaniif immoo komiyoo qabaatanis nan deebisa. Baay'ee bareedaa yaadaa yookiin immoo adeemsa nama biraatti yoon bu'eera teessi of kaltiin gaafadha. Fayyaa ta'e.
Lakki baay'ee bareedaadha.